jiraan magara bal'inaaf qabannitti ceena. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed baga ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoosiin isin gahee jechuun ergaa isaanii dabarsaniiru. Macaafonni qulqulluun akka kaanitti seera cabsuudhaan waaqa waliin kan walitti bu'ee ilma namaati. Nagaa buusuudhaaf gara biyya lafaatti dhufee dallaa horii keessatti kan dhalate garuu waaqadha. Akka macaafonni kunneen himanitti waaqayyo guddaa danda'a mo'ataa fi wanti isaaf hin danda'amne kan hin jirredha. Garuu nagaa buusuuf jecha bakka isaaf hin mallee gara biyya lafaatti dhufe. Mo'aa ta'us akka mo'amaa ta'ee osoo humna qabu akka waan humna hin qabne ta'ee waan hunda gochuu osoo danda'u ofii isaa xiqqeessee kun hunduu gatii nageenyaa fi araaraaf kafalamedha. Nuti warreen ayyaana kana kabajnu warreen nageenyaa fi araara jaallatan keessaati yookiin ammoo warreen nagaaf araara ari'atan keessaa taana. Mootummaan irra deddeebiin araaraaf nageenya kan labsu humna dhabee yookiin dandeettii raawwachiisummaa isaa gadi bu'ee miti. Dandeettiin raawwachiisuu mootummaa hundiyyuu guutuudha. Garuu nagaa fi araara dursuun kan rabbiin jaallatuu fi tarkaanfii kamiyyuu kan dursu qabu waan ta'eef ayyaana kana yeroo kabajnus warreen nageenya jaallatan waliin hiriiruudhaan araarrii fi nageenyi biyyattii keessatti akka babal'atu hunduu tumsuu akka qabu waamicha kun taasisaa jedhan Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed. Walwaliin keenya wal kabajuuf fiiguu caalaa walwalii keenya walinjifachuuf fiiguu caalaa nageenyaaf hundi keenya yoo mo'amne hunduu mo'ataa taana. Mootummaan daandii nageenyaaf dursa kenna. Warreen nageenyaaf hojjetan waliinis yeroo hundaa ni hojjeta. Warreegama leellistoota nageenyaa taasisan kamiyyuu beekamtii ni kennas jedhan. Warreen ayyaanicha kabajan hundaafuu ayyaana gaarii akka ta'uuf hawwii qabanis ibsaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ayyaana qillee bara kanaa sababeeffachuun hojjettoota waajjira ministeera muummee galii gadi aanaa qabanii fi daa'imman waajjirichi guddisuu fi kennaa ayyaana qillee taasisaniiru. Waajjira ministeera muummee irraa odeeffanne. Hayyuun siyaasaa fi dinagdee bulchaa Dammaqsaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Bulchaan Dammaqsaa kan dhalatan lixa biyyattiitti ta'us guddinni isaanii Finfinnee akka ture seenaan isaanii ni ibsa. Obbo Bulchaan Finfinneetti baratanii Yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota ikoonomiksii kan baratan yoo ta'u hojii isaaniin tokko jedhanii kan eegalan bara mootii Haayila Sillaasee ministeera maallaqaa ta'anii turan. Obbo Bulchaan bara 1923 kan dhalatan yoo ta'u dhalatanii waggaa 94tti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Du'aan boqochuu obbo Bulchaa Dammaqsaa hordofee Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gadda isaanitti dhagahamee ibsan. Dr. Abiyyi ergaa gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin waan danda'an maraan biyya keenyaa fi Afrikaa kan tajaajilan ejjennoo isaaniitti kan cichan uummattoota walitti dhiyeessuuf kan tattaafatan waan dhugaadhaan jedhanii itti amanan eessattiyyuu kan dubbatan turanii jedhaniiru. Jaarsolii ciccimoo akkanaa dhabuun biyya kan miidhu ta'uu ibsuun lubbuu isaanii jannata haa qanansiisu jedhaniiru. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasaa Caafoon du'aan boqochuu obbo Bulchaa Dammaqsaaf gadda itti dhagahamee ibsaniiru. Obbo Tamasgan gama miidiyaa hawaasummaa isaaniin miseensa duraanii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Bulchaa Dammaqsaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuutti gadda isaanitti dhagahamee ibsaniiru. Obbo Bulchaan damee siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti gumaacha taasisaniifis galateeffataniiru. Maatiif firoottan isaaniif jajjabina hawwaniiru. Haaluma wal fakkaatuun Ministeerri muummee itti aanaa Tamasgan Xurunaan du'aan boqochuu obbo Bulchaa Dammaqsaatti gadda itti dhagahamee ibsaniiru.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee boqochuu obbo Bulchaa Dammaqsaatti gadda itti dhagahame ibsanii jiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ergaa gaddaa dabarsaniin guddina diinagdee fi dimookiraasii biyyattii keessatti gahee olaanaa taphachuu ibsaniiru. Obbo Bulchaan biyyaa fi uummata isaanii fi ni fayyada dhimma jedhanii amanan irratti kan qabsaa'an ta'uu himuun gaddii guddaan itti dhagahamuu ibsaniiru. Maatii fi firoottan isaaniifis jajjabina hawwanii jiru. Daawwattoota keenya itti fufnee jirra. Oduun televezyiinii Itoophiyaa irraa gara keessan qaqqabaa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira nu hordofaa. Barreessaa olaanaan dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Lubni Tagany Taaddalaa ayyaana qillee ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsan. Ergaa isaanii kanaanis hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi baga ayyaana guyyaa dhalachuu bara 2017tiin nagaan fayyaan isin gahee jedhaniiru. Itoophiyaanonni fi dhalattoonni Itoophiyaa guutuu addunyaa jirtan Gooftaa Yesuus Kiristoos baroota ceesisuun ayyaana qillee bara 2017 baga isiniin gahee jedhaniiru. Guyyaa dhalachuu Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti mallattoo fayyinaa fi jajjabinaa boqonnaa haaraa ta'uu eeraniiru. Ayyaanni kun namoonni sababa cubbuu isaaniitiin waaqaan wal dhabanii fi waaqarraa fagaatanii abdii cubbuu isaanii irraa gara fayyinaatti deebi'uu kan itti mirkanaa'e ayyaana ulfina addaa kabajamuu ta'us ibsaniiru. Gama biraan ayyaanni kun diina dhala namaa kan ta'e seexanaaf mallattoo gaddaa kufaatii salphinaa fi injifatamuu ta'uu Tagany Taaddalaa ibsaniiru. Kana waan ta'eef barsiisa amantaa kana jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti karaa of eeggannoon guutameen hojiitti gaarummaa dhala namaatiif oolchuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. Haaluma kanaan wayita ayyaana kana kabajnu nageenya biyya keenyaa fi tokkummaa uummata keenyaaf kadhachuun dabarsuun murteessaa ta'uu himaniiru. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuusii fi manni amantaa Kiristaanaa Qaala Hiyoot Itoophiyaa ergaa baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosiin isin geessan dabarsaniiru. Dureewwan manneen amantaa kunneen hunduu nageenyaaf hojjechuu akka qabus dhaamanii jiru. Ababaayyoo Kafanii. Waldaan Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus ergaa baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoos geessanii dabarsteetti. Pirezidaantii Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Lubni Dr. Yoonaas Higgazuu ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosii sababeeffachuun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin Itoophiyaatti nageenya amansiisaa lafa qabachiisuuf hunduu laphee isaarraa hojjechuu akka qabu waamichas taasisaniiru. Baay'ina araara isaatiif arjummaa isaatiin isin eegee ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isin gahe jechuudhaan maqaa Waldaa Kiristaanaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Itoophiyaatii fi maqaa kootiin ergaa gammachuutiif hawwii gaarii isinii dabarsuun jaalladha. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota uummata biyya keenyaa, akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhimmi nageenyaaf tasgabbii gaaffii uummata keenyaa isa guddaadha. Goleewwan biyyattii hundumaa keessaa dhimmi kun ajandaa hundaa olii ta'ee jira. Waamichi nageenyaa kadhannii fi waammatni bakka hundaarraa hin dhaga'ama. Haa ta'u malee nagaan dubbiidhaa fi haasaa babbareedaa qofaan hin argamu. Kadhanniif waammanni of kennuun keessa hin jirres firii hin qabaatu. Nagaa barbaaduun nagaa buusuudhaaf of kennanii dhama'uu gaafata. Murtoof kutannoo akka dhuunfaatiif akka uummataattis barbaada. Ibsa isaanii kanaan mootummaa fi qaamolee hidhatanii jidduutti mariin eegalamee cimee akka itti fufus dhaaman. Yeroo dhiyoo asitti qaamolee hidhattootaa tokko tokko waliin mariin abdachiisaan biyya keenya keessatti geggeeffamaa jira. Kun mallattoo abdachiisaa yoo ta'e iyyuu ga'aa waan hin fakkaanneef maree hundagaleessa qaamolee hundumaa hirmachiisu mijeessuun furmaata xumuraatiin ga'a jennee amanna. Kanaafis mootummaan qaamolee siyaasaa karaa nagaa qabsaa'anii fi humnootii hidhatanii socho'an isaaniin waliin ta'uudhaan akkasumas uummatni marti
dhaabbotii amantii dabalatee waliin ta'uudhaan dhibee biyya keenya mudatee jiru kanaaf furmaata xumuraa kennuun akka biyyaatti hojii hangafaa ta'uu mala. Kun yoo ta'e sochii misoomaaf guddinaa biyyattiin qabattee jirtu humni daangessu tokkollee jiraachuu akka hin dandeenye amanamaadha. Haaluma wal fakkaatuun manni amantaa kiristaanaa Qaala Hiwoot Itoophiyaas ergaa baga ayyaana dhaloota Yesuus Kiristoosii geessanii dabarsteetti. Barreessaa olaanaan mana amantaa kiristaanaa Qaala Hiwoot Itoophiyaa Simi'oon Mulaatuu ergaa baga geessanii dabarsaniin Yesuus Kiristoos fayyinaa fi nagaa dhala namaaf gara biyya lafaa akka dhufe himanii kana yaadachaa ayyaanicha ayyaaneffachuu qabna jedhaniiru. ለመላው ኢትዮጵያ የሀገራችን ሕዝቦች በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እንኳን እግዚአብሔር ሁላችንም በሰላም ጠብቆ ለ2017 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጉቱ ኡመተ ኢትዮጵያፍ ከንብየ ኬሰስ ከንብየ አላዝ ጅራተን መራፍ በጋ ዋቅኒ ነጋኑ ትክሴ አያና ደሎተ ኢየሱስ ክርስቶስ በር 2017 ኑ ገሄ ኢየሱስ ገረ ብየ ለፋ ዮ ዱፉ ኑ ፈይና ቀበቴቲ ከን ዱፌ ኢኒ ዋቃ ነገኛቲስ ዋቃ ኑ ፈይሱፍ ጀዴ ነገኛስ ኑፍ ከኑፍ ጀዴ ዱፌ nyaata dhugaatiin olitti kaayyoo nageenyaa inni dhufeef yaadachuun kabajuu qabna. Ayyaanichi hunda keenyaaf kan jaalalaa fi nageenyaa nuuf haa ta'u. Waaqni cubbuu keenyarraa bilisa nu baasuuf gara biyya lafaa akkuma dhufe nutis duukaa buutota waaqa fi ergamaa nageenyaa biyya keenyaa akka taanuuf ergaa koon dabarsa. Abbootiin amantaa mana amantaa lamaanii ayyaanicha hunduu waan qabuun wal gargaaruu wal cinaa dhaabachuun dabarsuu akka qabuus dhaamaniiru. dhalachuu Yesuus Kiristoos irraa jaalala gara laafina dhiifamaa fi qajeelummaa barannaa jedhan pireezidaantiin tokkummaa waldaalee kiristaanaa warra wangeelaa Itoophiyaa Paaster Tsaadiquu Abdoo nagaan akka jiraatuuf fedhii fi faayidaa ofii qofa barbaaduu dhiifnee dhibee fi rakkoo walii keenyaa hubachuun barbaachisaadhas jedhaniiru. Mirkanaa Taaddasaa. Itoophiyaan biyya hordoftoota amantaa hedduu qabdu. Amantaaleen kunneenis ayyaanota mataa isaanii qabanidha. Ayyaanota amantaa kiristaanaa biratti bal'inaan kabajamu keessaa tokko ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos yoo ta'u, dhalachuun Yesuus ilmaan namootaa sababa cubbuutiin waaqarraa fagaatan gara waaqaatti deebisuun waaqaaf nama walitti araarsuuf akka ta'e barsiifanni amantaalee kiristaanaa ragaa ba'u. Dhalachuu Yesuus Kiristoos ilaalchisee ETV wajjin turtii kan taasisan pireezidaantiin tokkummaa waldaalee kiristaanaa warra wangeelaa Paaster Tsaadiquu Abdoo dhalachuu Yesuus Kiristoos addunyaa cubbuun mancaate waaqatti araarsuu fi nagaa ilmaan namootaaf kennuuf የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ወደዚህ ምድር የላከው dhalachuun Iyyasuus Kiristoos addunyaa cubbuudhaan mancaate ofitti araarsuu fi nageenya ilmaan namaaf kennuuf dhufe. Yeroo inni dhalatus ergamoonni Waaqayyoof ulfinni waaqarratti lafarrattis nagaan namootaafis jaalalli gaariin jedhanii weeddisan. Guyyaa nagaan itti labsame yeroo tiksoonni gammadan warri sabaa sagalii yeroo itti gammadan ture. Dhalachuun Yesuus waaqaaf namaaf namaa fi namaaf uumama walitti araarsuu fi kan jedhan Paaster Tsaadiquun nagaan keessa ofiitii jalqabas jedhu. መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው? ስለ ሰላም ክፉ ሰው እንደሚንቀሳቀስ ባህር ነው፣ ጸጥ ይል ዘንድ አይችልም። Kitaaba qulqulluun waa'ee nagaa ilaalchisee namni hamaan akka galaana socho'uuti callisuu hin danda'u. Warri hamoon nagaa hin qabanii jedha. Nagaan keessa ofiitii jalqaba. Hamminna of keessaa baasanii nagaa fi gaarummaa ofitti fudhachuudha. Dhalachuun Yesuus nu'ii fi waaqa walitti araarsuu, walii keenya walitti araarsuu fi uumama waliinis walitti nu araarsuufidha. Nama hundumaa wajjin nagaatti akka jiraannuuf barsiifni amantiinuu abbooma kan jedhan Paaster Tsaadiquun nama jibbuun nama ajjeesuu wajjin garaagarummaa akka hin qabne kitaabni amantaa akka barsiisuus dubbatu. መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። አክሽኑን ተግባሩን የፈጸመ ሳይሆን ጥላቻ ራሱ የዛን ያህል ነው። Kitaaba qulqulluun akka jedhutti namni obboleessa isaa jibbu lubbuu balleessa. Gochicha raawwachuu osoo hin ta'in jibbi mataan isaa nama ajjeesuu akka ta'edha. Ajjeesuun gochaadha. Wantoota gara sanitti nama harkisan hunda jireenya keenya keessaa balleessuu qabna. Nama hunda waliin nagaadhaan akka jiraannus sagaleen Waaqayyoo ni barsiisa. Nagaadhaan jiraachuuf ammoo gara laafina, arjummaa, obsa, dhiifama gochuufaatu barbaachisa. Qajeelummaa fi nagaan walitti hidhatoo akka ta'anis sagaleen Waaqayyoo ni barsiisa. Nageenya hundaaf barbaachisaa ta'uu fi nageenya akka jiraatuuf fedhiif faayidaa ofiif qofa jiraachuu dhiisanii dhibeef miidhama isa biroo hubachuun murteessaa ta'us dubbatu. Yesuus gara lafaa dhufee rakkoo ilmaan namaa keessa jiraate ittiinis qoramee argeera. Isarraa gara laafummaaf qajeelummaa barannas jedhan. ሰላም ብቻውን አይቆምም።
ከሰላም እንዲቆም ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ። nageenyi kophaa isaa hin dhaabbatu wantoonni nagaan akka jiraatu taasisan ni jiru. Inni jalqabaa of jaalachuu fi faayidaa ofii qofa yaadurraa fagaachuu barbaachisa. Inni biroo ammoo madaa rakkoo fi dhibee nama biroo hubachuu barbaachisa. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuudhaan rakkoo ilmaan namaa keessa jiraatee argee jira. Jibbamuu maqaan hin taane namaaf kennamuun, sobaan himatamuun, firaan ganamuun maal akka ta'e inni argee jira. Rakkoo namaa hubachuun qaama furmaata rakkinnichaati. Wal kabajuu, wal jaalachuu, garaa walii laafuu isarraa barachuu qabna. Dhalachuun isaas kana nu barsiisa. Tokkummaa waldoota kiristaanaa warra wangeelaatti qindeessaa muummee dhimma nagaa Dachaasaa Hirphaasaa barsiifni kitaabaa maddi nagaa waaqayyo ta'uu dubbataa jedhu. Nagaan akka jiraatuuf hariiroon namni namaa wajjinii fi namni waaqaa wajjin qabus murteessaadha jedhan. Barsiisni kitaaba keenyaa kan nagaa kennu waaqayyoodha. Gooftaatu nagaa koo isiniifan kenna jedhee waaqayyoo burqaa nagaati. Egaa nagaa argachuuf namni immoo hariiroon waaqayyo wajjin qabu murteessaadha. Namni immoo hariiroo waaqayyo wajjin qabu cimee nagaa waaqayyo argateera taanaan namoota naannoo isaa jiraniif dhaabbilee hawaasaa garaagaraatiif biyyaaf naannoo keenyaaf nagaa labsuu, nagaa fiduun, nagaadhaaf hojjechuun waamicha isaati. Sanaan ala ta'uu hin danda'u. Garuu inni guddaan hariiroo nuti waaqayyo wajjin qabnu yoo sirrii hin taane akka barsiisa keenyaatti yoo sirrii hin taane burqaan nagaa waaqayyoodha waan ta'eef isa wajjin hariiroon keenya sirrii yoo miti ta'e nuti nama nagaa ta'uudhaaf baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaafuu akka barsiisa keenyaatti waaqayyoon burqaa nagaati. Dhalachuun Yesuus Kiristoos dhiifamaa, araaraa fi jaalala kan nu barsiisedha jedhan abbootiin amantaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi duudhaa fi barsiisa Yesuus Kiristoos irraa dhaalan hordofuun dhiifama waliif gochuu, kan kufee kaasuu, kan beela'e nyaachisuu, jaalala qajeelummaa qabu walitti agarsiisuu qabu jedhan Heeraan Silashiitu dubbise. Nuuf galaate fayyisaan addunyaa nuuf galaate waaqni hunda keenya. Ayyaanota hordoftoonni amantaa kiristaanaa waggaa waggaan sirnawaan kabajan keessaa ayyaanni yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos isa tokkodha. Ilmi namaa seera uumaa cabsuun du'i kan itti murtaa'e yoo ta'u, ilma namaa du'i bara baraatti murtaa'e kun erga karaa Kiristoos Yesuus birmadummaa argatee waggoonni 2017 lakkaa'amaniiru. Dhalachuu Yesuus Kiristoos mallattoo dhiifamaa, araaraa fi kakuu waaqaa fi nama gidduudhaa diigamee ture kan haaromse ce'umsa dukkanarraa gara ifaatti taasifamedha jedhu dureewwan amantaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos egaa giftii keenya qulqulluu Maariyaam irraa Beetlehemitti dhalate. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos otoo dhalachuu baate ammas gidirumaa keessa turre jechuudha. Fayyina hin qabnu jechuudha. Inni dhalachuun garuu maal ta'e? Gooftaan Iyesuus Kiristoos waan dhalateef gara ifaatti baanedha. Namoonni dukkanaan adeemaa turan gara ifaatti bahanidha. Seenaan dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya dhala namaa wajjin wal qabata. Kiristoos dhala namaatiif kan inni dhalate. Dhala namaatiif yeroo dhalate immoo Maariyaam durbarraatii dhagna namni uffachuu qabu uffatee jechuudhaan. Maariyaam irraa dhalachuu maaliif barbaachise? Namni cubbuu hojjechuudhaan namatti du'atu faradabe. Gatiin cubbuu immoo du'a. Namni of fayyisuudhaaf gahee ofii isaatii hin qabu. Namni jalqabuma waaqayyo irraa argame fayyuudhaafis immoo waaqayyotu namaaf karoorse. Saba hundumaaf fayyisaa akka ta'u, saba hundumaaf kan malu akka ta'u raajonni dubbataa turan. Dhalachuun isaa seexana abdii kutachiisee birmadummaa ilmoo namaa kan labsee fi mallattoo jaalalaaf nagaa tokkummaa waaqaa fi ilmaan namaa kan haaromse mallattoo kakuu haaraati jedhu dureewwan amantaa kunneen. Gooftaa Yesuus Kiristoos maayin gooftaa nagaati. Mootii nagaati. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin maal arganne jechuudha? Maaltu nuuf labsameera jechuudha? Nagaan nuuf labsameera jechuudha. Jaalala guddaa arganneerra. Jaalalli waaqayyoodha. Waaqni waaqaa jaalalaa ta'edha. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiin bara gidiraa jedhamee lakkoofsilee lakkaamu sun bara araaraa jedhamee akka lakkaamu seenaan baay'eetu jijjiirameera jechuudha. Adeemsa adeemuun barsiisa barsiiseen
hojii hojjete hundumaan namni isarraa jireenya akka baratutti jireenya sana jiraate. Jireenya sana isarraa barachuu qabna. Jireenya nama kan biraatiif eebba ta'u, jireenya nama kan biraatiif aara galfii ta'u, jireenya nama kan biraatti karaa agarsiisu jiraachuu barbaachisa. Sana isarraa barre waan ta'eef. Isa duwwaa utuu hin ta'in Yesuus Kiristoos warra isa miidhan, warra du'atti dabarsanii isa kennan araara guddaa godhe. Nuyi Kiristoos irraa maal barraa? Araara sarraa barra. Hordoftoonni amantichaa hundi duudhaa fi barsiifata Yesuus Kiristoos irraa dhaalaniin dhiifama waliif gochuu, kan kufe kaasuu, kan beela'e nyaachisuu, jaalala haal duree hin qabne walitti agarsiisuu qabus jechuun dubbatan. Kiristaanni hundumtu baruu kan qabu isarraa jaalala. Namaaf jaalalaa kennuun, uumaaf jaalalaa kennuun barachuu qabna jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa sarka lammaffaatti barachuu kan qabnu nageenya isarraa barachuu qabna jechuudha. Nagaan fi amantaan Ortodoks Tawaahidoon walirra fagaatanii kan jiraatan miti jechuudha. Waaqayyo karaa Kiristoosii Yesuus dhala namaatti akka araaramee misiraachoo kanaa namatti himuu danda'u. Kennaa Waaqayyo nurraa barbaadus Yesuusiin namatti himuudhaan. Inni lammaffaan maali? Waan qabnu isa hin qabneef kennuu danda'udha. Nuyi isa qabu nyaachisuu, isa qabu uwwisuu yoo ta'e nuyi kiristaanummaan keenya hiikaan godhatu. Waan namni hin qabne immoo isa hin qabneef waan qabnu namaaf qooduu danda'u. Guyyaan dhalachuu Yesuus Kiristoos guyyaa itti kennaan guddaan nama hundaaf kenname ta'uu himanii hordoftoonni amantichaas yeroo ayyaanicha kabajan wal gargaaruu fi wal tumsuu akka qaban dhaamaniiru. Hundumtuu wal kabajee, wal jaallatee, nagaa buusee inni ala jirus, inni bakkee jirus sagalee waraanaaf waraanaa labsuu dhiisee sagalee nageenyaaf nageenyaa qofaan labsee ummanni hundumtuu Yesuus Kiristoos fakkaatee hundumaaf kana dhaamuun barbaada. Waaqayyo biyya keenya hundaa nuuf haa eebbisu. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko. Amiin. Nagaan Kiristoos kenne garuu gaafa gammannus, gaafa gaddinus fira keenyaaf ormaaf kan nu ilaannuudha jechuudha. Egaa nagaa kana kiristaanonni ambaasaaddaroota nagaa ta'anii Kiristoosiin bakka bu'anii biyya lafaa kanarra jiru. Nuyi isatti amanuun nagaa arganneerra yoo ta'e ati waan fudhatte namaa kennuun sin rakkisu. Isarraa nagaa arganneerra yoo ta'e ofii keenya wajjin nagaa qabna, Waaqayyo wajjin nagaa qabna, holloota keenya nama kan ta'e uumama kanaa wajjin nagaa qabna. Kanaaf kiristaanummaa fi nagaan hariiroon isaanii gargar ba'uu hin danda'u. Daawwattoota keenya itti fufnee jirra. Ammas oduun keenya ayyaana qillee wajjin kan wal qabatanidha. Ammas itti fufna. Gabaan loon qalmaa fooyya'insa qabaachuu daldaltoonni fi fayyadamtoonni gabaa loonii kutaa magaalaa Sabbataa himan. Gabaa ayyaana dhuunfaa jiratus gabaa ayyaanaa dhufaa jiruufis dhiyeessiin gahaa jiraachuu waajjirri daldala kutaa magaalichaa beeksiseera. Saxxota Shumaa. Ayyaanota biyya keenyatti ho'inaan kabajaman keessaa tokko ayyaana qillee yoo ta'u, egaa gabaa magaalaa Sabbataatti kan nuti argamnu sangoonni akkasumas hoolonni fi re'oonni maal fakkaatu kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Kana homaan jedhu garuu bareeda. Homaan jedhu dhuma magaleessa hanga 160 jira guddaan. Amma 80 jira. Amma 60 jira irraa amma haqameetiin. Tasgabbaadha. Dhiyeessiin akkami? Dhiyeessiin isaa hoo? Dhiyeessiin isaa homaan jedhu. Maqaan kiyya Hangaasaan jedhama. Naggaadheedha. Gabaan homaan jedhu giddugaleessa gabaan baranaa akka duratti himoti. Wariin giddugaleessa duratti 80 barana 70 65 amma kanaan hin argama jechuudha wariin. Guddaan hoo? Guddaa jedhamee 90 dhibban darbu wariin jabaan jedhamee jechuudha barana. Ammoo biraa 120 minaaman argamu. Barana warii shaggaatti jira homaan jedhu. Amma kan argamnu dhaaba re'ootaa fi akkasumas hoolotaatti egaa gatiin hoolaa fi re'ee maal fakkaata kan jedhu ammas nama tokkotu na bukkee. Abbabaa Boonsan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Asgoriitti irraa guddaadhaan jedhame amma 14
amma 13,000 jecha xiqqaadhaan jedhame amma 10,000 amma 8,000 7,000 hin jira jecha ol keessa. Xixiqqoon amma 5,000 jira amma aqimii namni bitatuun jecha. Tole akkamii dhiyeessin asii yoo maal fakkaata dhiyeessin? Dhiyeessin bareeda. Inuu amma hoolaa kana manaa fidanii 11,000 midhaan naa kennaa yeroo jecha. Kanaafuu dhiyeessin asii bareeda. Gadi bu'ee bittuun baay'inaan hin jirtu waan ta'eef amma tokko 200-300 irratti argannee numa gurgurra jechuudha. Amma kana meeqa meeqan bitteerati? Inni kun 9 bitame, inni kun 75 as ga'ee 7 bitame, 8 argannee numa gurgurra jechuudha. Kanaafuu gatii isaa gatiin jiddu galeessaa akkana. Akkamii akka 15-16 irra jiru. Maqaan koo Takka Dachaasan jedhama. Gabaan roota barana baay'ee gadi bu'a. Giddu galeessi 10,000 aga 9,000ti. 9,010 jechuudha. Guddaan 17,000. Xiqqaan 6,000 aga 5,500ti. Tole dhiyeessii isaa maal fakkaata? Dhiyeessiis bareedan haalli gabaa. Ayyaana darbeerraa garaagarummaa akkamii qaba yoo ilaaltu? Baay'ee gadi bu'a. Gabaa kana keessatti akkuma ilaalaa jirtan dhiyeessiin gahaan jiraachuu isaati kan nuti odeeffanne. Gabaan giddu galeessaa amma qotiyoon tokko guddaan amma 120,000 argama. Giddu galeessi immoo amma 70-80 argama. Eeffannii fi immoo akkasumas gadhaanan 30,000 eegalee jira waan ta'eefu waliigala olaallu tokkoon rakkoon dhiyeessii hin jiru. Dhiyeessiin fooyyee qaba. Tariitii dhiyeessiin kun fooyyee kan qabu inni guddaan keessumayyuu inisheetiiviiwwan qonnaa bal'inaan ijaarre akka kutaa magaalaa keenyatti akkasumas immoo qonnaan bulaan qeessaatti qotiyoo furdisuu akka danda'u gabbisuu akka danda'u hojiin guddaan hojjetameera. Kanaaf inisheetiiviiwwan qabnu keessais akkasumas hojii gama qonnaatiin hojjetame furdisa keessais bal'aasaa ayyaana kanaan baheera. Inni kun immoo gabaa magaalaa keenyaa tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa qaba waan ta'eefu akkuma argitan kana bal'inaan jira jechuudha. Filannoonis hin jira, wanni barbaadames jira. Akkasumas immoo baay'ee gatiisaa gadi bu'aa ta'e namoonni gurguratan hin miidhamne waan ta'eefu kanaaf waliigala haala gaariitu jira jechuun barbaada. Hoolaf re'eenis bal'inaan galeera. Kanaaf bal'inaan galeera. Inni kunis gatiisaas madaalawaadha. Tasgabbii gabaatiitu jira. Ayyaana qillee bara 2017tiif gabaa looniif bushaayee magaalaa Finfinneetti dhiyeessiin gahaa jiraachuu daldaltoonni bushaayee fi loonii himan. Dhiyeessiin gahaa jiraatus garuu fedhiin bitattoota hagas mara ta'uu ETV'tti himaniiru dabalata qabna. Daawwattoota keenya kan nuti argamnu magaalaa Finfinnee naannoo Gullallee Badhaasoo yookaan barteedhaan immoo Qeeraa jedhamutti. Egaa akkuma duuba kiyyatti ilaalaa jirtan gabaa looniitti kan nuti argamnu. Egaa gabaa loonii kun maal fakkaata? Keessattuu yeroo ayyaana kana gabaan loonii daran guyyaa lafaarraa addadha. Haalli gurgurtaaf bittaansaa maal fakkaata gabaan jiru? Kan bara darbeen wal bira qabamee ilaalamoo kan bara darbee fi kan bara kana maal fakkaata garaagarummaa akkamiitu jira? Isa jedhu daawwachuudhaaf asitti argamneeti kan jirru. Egaa loowwan gatii gadi aanaa haga gararraatti jiru gaafanneeti kan jirru. Egaa xiqqaansaas guddaansaas hagana jedhanii nutti himaniiti kan jirani gurgurtoonnii fi bittattoonni asitti argaman jechuudha. Egaa nunis gama kanaan gabaan kun maal fakkaata jechuudhaan gaafanneeti kan jirru. Gabaan kunis akkuma ilaaltan kun horiin galaara. Akkuma ayyaanaatti jechuudha. Horiin galaa jira waan ta'eef amma horiin isaa amma guddiidha. Akkuma horii guddiseettis guddaanis akkuma gabaatti jechuudha. Guddaanis jira xiqqaanis jira. Akkuma ayyaanaatti jechuudha. Gabaan kan ayyaanarra kan yeroo lafaa wayya. Maaliif ayyaana dhee hizbii guutuu fidee ka ayyama hin qabnes ni fidee ka ayyama qabus ni fidee waan ta'eef humnaa ol horiin galee waan ta'eef ka ayyaanarra ka yeroo lafarra nu wayyan jedheen. Garaagarummaan isaa amma bakka bootaan kunis akka beekamaadha nama baay'ee galee bita nama alaas galee bita waan ta'eef akkuma alaatti bita waan ta'eef as tokkoffaa nama gabaa qeeraadha jechuudha. Shantamaa jiraan 70 jira jechuudha akkuma horiitti jechuudha gatiin gabbu'aas jira akkuma horii isaatti jechuudha. Xiqqaanis guddaanis gatiis akkuma gatii ol ka'ee jechuudha. Sangaan 200 keessadha jechuudha amma akkuma horii waluma keessa jechuudha. Kuma 90 hin bite asitti ammoo 80 alaataa yeroo har'a immoo siyaara qaba waan isaa.
ayyaanni waan ta'eef hin beekne egaa hin taane gabaa kana eegaan dhufe anoo birri 80 dhufe 90 takkan dhufe maallaqa qaba boo alhamdulillah maal taate. Ageen jammaree waggaa tokko fannee bareeda nama tokko haaraa jedhamu danda'an jira immoo wanti nutti qayyamsiisan jiru bareeda hojiinsa. Daawwattoota keenya jalqaba irratti egaa akkuma daawwachaa turtanii kan nuti ilaalaa turre gabaa looniiti. Amma immoo egaa naannoo Addisuu Gabayaa jedhamutti barteedhaan achitti argamuudhaan immoo gabaan akkasuma akkuma booda kootti argaa jirtan gabaan hoolaa fi re'ee maal fakkaataa keessattuu ayyaana kanaan wal qabatee kan jedhu kan isin daawwachiisnu ta'a. Ammas nu waliin tura. Waan jedhu bareeda. Amma gabaatu gadi bu'e malee ቀዝቀዝ ያለ ገባ ነው ያገተ ማለ አይ ጥሩ ነው በእውነት እኔ ካምናውም ዘንድሮ በጣም ጥሩ ነው አምና አሁን kan bara darbeerra baay'ee gaariidha haalli gabaa jiru fooyyaadha tasgabboofnee akka daldalannuuf haalli jiru mijataadha ገበያውን ጥሩ ነው yeroo biraarra gabaan alanaa baay'ee gaariidha yeroo kaan irra gaariidha jijjiirama qaba bokkaan roobee marga waan jiruuf dhiyeessiin jiru gaariidha gadaanan amma kuma ja'a jira kuma 5,500 jira akkasuma jechuudha anoole jedhus amma kudhanii oli minaamin jira agarsiisanii jira ፍየል ከፍተኛው እስከ 15,000 re'ee fi hoolaan olaanaan 15,000 fi gadi aanaan hanga 5,000tti jira አየሩ ያው ጥሩ ነው haalli jiru gaariidha re'een gaariin hanga 30,000tti giddugaleessi hanga 20,000 xiqqaan isaa hanga 15,000tti jira ani amma deenya kanaaf dhiyoodha waggaa tokko qofarra hojjedheera 12 ዓመት ምናምን ሆነኛል ጥሩ ነው ያው daldala kana waggaa 12 hojjedhee jira ani ilmoo biteen kunuunsee guddisuun gara gabaatti fida asirratti maamiltoota koofan dhiyeessa maamiltoonni koos gammadoodha egaa daawwattoota keenya ayyaana qillee sababeeffachuudhaan gabaan hoolaa re'ee akkasumas immoo gabaan loonii maal fakkaata kan jedhudha kan nuti ilaalaa turre egaa akkuma ilaalaa turtan gabaan hoolaa akkasumas loonii re'ee gatii madaalawaarraa haga gubbaatti kan nuti gaafachuu yookaan immoo iyyaafachuudha dandeenye kunis egaa hoolaan xiqqaansaa hoolaaf re'een xiqqaansaa 6,000 haga guddaan isaa immoo 12,000tti akkasumas immoo 18,000nis akkuma humna namaatti akka jiru hubanneeti kan jirru keessattuu gabaa loonii irratti kan nuti akka iyyaafannetti ilaaluu dandeenye xiqqaan isaa gatiin sangaa yookaan loonii qalmaaf ta'u birrii 80,000 haga guddaan isaa immoo 200,000tti akka ta'edha iyyaafanneeti kan jiru keessattuu egaa gama dhiyeessiitiin egaa akka ilaaluu dandeenyetti immoo gama dhiyeessiitiinis akkasuma haalli bareedaan yookaan mijataan akka ture kan iyyaafanneeti turre haalli gabaa maal fakkaata kan jedhu isin biraan gahaa turre kanuma irratti goolabna. Magaalaa Finfinnee bakkeewwan garaagaraatti galteewwan nyaataaf daran barbaachisoo ta'an ayyaana kana ta'an gatii madaalawaan gurguramaa jiraachuu dhiyeessitoonnii fi bitattoonni dubbataniiru. Biiroon daldala magaalichaa gabaa sanbataa fi dilbataa dheeressuu dhiyeessii galteewwan adda addaa taasisaa jiraachuu ETV'n odeeffateera. Abaabomaa immoo gabaasa magaalaa Finfinneetti argamuun qindeessite akka taanutti dhiyaata. magaalaa Finfinnee bakka Oromoon dur gullallee badhaasoo jedhu amma qeeraa jedhamnutti kan nuti argamnu sababa nuti asitti argamneef immoo ayyaana fuula dura keenya kabajamu ayyaana yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qillee sababeeffachuun galteewwan ittoof barbaachisan ayyaana kana sababeeffachuun gatiin isaanii hin dabalamoo inni irratti akkasumas immoo warreen dhiyeessii isaan irratti galtee akkamii akka isaan argachaa jiran warreen bitatanis immoo miirri isaanii maal akka fakkaatu sin daawwachiisna. ሽንኩርት እንደ አይነት ነው። አንደኛው 85 ነው፣ መካከለኛው 65-60 ነው። Shunkurtaan sadarkaatiin jira. Sadarkaa tokkoffaan birrii 85 yoo ta'u, sadarkaa lammaffaan birrii 60 hanga 65ti. Ayyaana sababeeffachuun hir'ateera. Kanaan dura kiiloon tokko birrii 90 hanga 95 ture. Sadarkaa qaba. Gogaadhas. Kan 65 hanga 75 warreen kanadha. Qullubbii adiin kiiloon tokko kanaan dura birrii 350 hanga 400 ture, amma birrii 250. Jinjibilli birrii 80, dinnichi birrii 23 hanga 25tti jira. Timaatimnis sadarkaadhaan jira. Birrii 35 hanga 45tti jira. Kaarotiin kiiloon tokko
birrii 35, qaaraanis kiiloon tokko birrii 60 hanga 80ti. Waan hundaa irratti hir'inni gatii ni jira. Dhiyeessiin galteewwan hundaa irratti haala gaariitiin jira. Uummata Itoophiyaa hundaaf ayyaana gaarii kan nageenyaa nuuf haa taasisuun jedha. ኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም በዓል ያርግልን። አይብ፣ ቂቤ፣ ቺዝ፣ ዶሮ አለ፣ አሳ ሁሉም ነገር ነው። ባዱ፣ ዳዳ፣ ቺዚ፣ ልኩ፣ ቁርጡሚ ዋን እንዲ ጅራ kun lukkuu kan biyya keessaati. Gatiin isaa 400 ayyaanaaf dhiyaateeti. Kun qurxummiidha. Kun ammoo 350. Kun ammoo lukkuu faranjii kan jedhamu. Kun kiilogiraamaan gurgurama. Kiiloogiraamni tokko 450. Sochii gurgurtaa wayita ayyaanaa fooyya'aadha. Kun baay'inaan warra hoteelaatu fudhata waan ta'eef guyyaa 2 yookiin 3 caalaa asiin turu. Killeen kan biyya keessaa birrii 17, kan faranjii ammoo birrii 11dha. Baaduun kiiloon birrii 300dha. Chiiziin kiiloon 550, dhadhaan ammoo birrii 800. Magaalaa Finfinnee birbirsa Gooroo yookaan Piyaassaatti kan nuti argamnee jirru ayyaana qillee yookaan immoo ayyaana yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun gabaan bakkeewwan garaagaraatti kan inni hundeeffamee jiru guyyoota muraasaaf yookaan torban tokkoof jechuudha. As birbirsa Gooroo kanattis immoo galteewwan nyaataaf ta'an maal faatu qophaa'ee gatiin isaanii immoo akkamii kan silaa fi kan ammaa wal madaalaa laata jennee hin daawwanna. ዋጋ አሪፍ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። gatiin isaa baay'ee gaariidha. Damma, daakuu daabboo, shunkurtii waan hundi ni jira. Gatiin isaas madaalawaadha. Garuu kana caalaatti irrachuu qaba jedhee yaada. Waqtii mindaan hin baanerra waan ta'eef kana caalaatti ni ho'a ture. Gaariidha, kanaan itti fufuu qaba. Gatiin baazaarii irratti ni hir'ata waan ta'eef namni osoo dhufee bitatee itti fayyadame gaariidha. Uummata biyyattii hundaan baga ayyaanaan isin gahin jedha. ከማክሰኞ ጀምሮ galteewwan ittoo hunda qabannee jirra. Kibxatarraa eegallee ayyaana sababeeffachuun asitti hojjechaa jirra. Amma gaariidha. Timaatimiinis hir'ateera. Shunkurtiin, dinnicha, birookoolii, zukunii irratti dabalatni gatii haga tokko jira. Bakka oomisha isaa maqiitti shunkurtiin birrii 65, baasii garaagaraa dabalatee as ga'a. xiqqoo daballeerra. Ta'us garuu har'a shunkurtii akkanatti jettee miidhagu kana birrii 80 gurguraa jirra. Kantiibaa Adaanech Abeebee fi Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed dabalataan uummata Itoophiyaa maraan baga geessaniin jedha. Ayyaana qillee sababeeffachuun gabaa sanbataa fi dilbataa magaalichi qabu dheeressuun galteewwan hawaasni barbaadu hunda dhiyeessuun gabaan kutaa magaalichaa bakkeewwan hunda keessatti hundeeffamuu kan himan. Waajjira daldalaa kutaa magaalaa Araadaatti dursaa garee babal'inaa bakkeewwanii daldalaa kan ta'an aadde Elsaabeet Baqqalaa gatii waajjirri baasirratti warreen dhiyeessan akka hin daballee hordoffiin taasifamaa jiraachuu himanii jiru. Gabaallee sanbataaf qadaamee dhaabbatan baay'ee qabna. Isa guyyaa isaa dheeressuudhaan hojiin adda addaa akka hojjetamu gooneerra. Itti dabalataan immoo baazaarii kana qopheessineerra jechaadha. Baazaarii kanas kan qopheessine uummanni naannoo kana jiru yookiin uummanni kara kanarraan deemaa jiru hundi meeshaa adda addaa gatii gadi aanaan bitatee ayyaana kana nagaadhaan akka kabajatu jenneet gabaa kana qopheessine jechaadha. Baazaarii kanarratti gatiin akka ol hin baane hordofuu akka dandeenyuuf jennee biiroon gatii nu baasa. Gatii biiroon baasee sanaan akka gurguramu hordofaa jirra jecha uummata Itoophiyaa hundaaf baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuun barbaada. Walumaa galatti ayyaana qillee yookaan yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun daawwannaa gabaa galteewwan nyaataa kanneen ittoof ta'an irratti taasisneen gama dhiyeessiin rakkoon akka hin jirre madaalleerra. Ta'us gama bitattootaan qabbanaa ta'uu tilmaamneerra. Daawwattoota keenya oduun ayyaana sababeeffachuun gabaa irratti xiyyeeffatan ammas itti fufee jira. Gabaan dilbataa fi baazaariiwwan hanqinni meeshaalee yeroo ayyaana waggaa akka hin mudanneef gahee guddaa taphachaa jiraachuu waajjirri daldala kutaa magaalaa Sabbataa beeksise. Gabaan dilbataa fi baazaariiwwan qophaa'an meeshaalee barbaadan bakka tokkotti akka argataniif isaan gargaaru fayyadamtoonni himanii jiru. Saxxota Shumaa. Bulchiisa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataatti ayyaana qillee tibbana kabajamu wal qabatee hanqinni dhiyeessii oomishaa akka hin uumamne hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru. Keessattuu oomishaalee ayyaanaaf barbaachisaaf fayyadamtoonni naannawaa isaaniitti akka argatan dhiyeessii gabaa irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Haaluma kanaan kutaa magaalaa Sabbataatti gabaan dilbataa fi baazaariiwwan qophaa'an dhiyeessii ayyaanaaf gahee olaanaa gumaachaa jiraachuudha fayyadamtoonni fi daldaltoonni kan himan. ሽንኩርት ደግሞ ገባ ላይ 100 ብር ነው፣ እዚህ 90 ብር ነው። Qullubbii diimaan gabaatti birrii 100. Asitti qarshii 90 bitadhe, hanqaaqus qarshii 11 bitadheera. Gabaan idilee fi sanbataa akkasuma baazaariin garaagarummaa guddaa qabu. Asitti waan barbaadde bakka tokkotti argatta. Wankumaayyuu yoo achi dabalee illee dhufe jechuudha. Achillee dabalee hoo dhufe
yoo waan sanatti daballe birrii tokko hoo daballe malee ayyaana jennee namatti daballe waan nama rakkisnu humtuu hin jiru. Gatiin meeshaalee gabaa idileerraa fooyya'insa akka qabus ibsaniiru. Karaa keenyaa xaafiin kun 135 andanyaan jedhan immoo 145 asitti immoo andanyaan jedhan sun 115 na kanarraa gargarummaa qaba. Qamadiin 75 karaa keenya asitti birrii 50. Inni kun amma suuqura ta'e 1,300 birrii 20 nuummoo itti gadi qananneeti 1,200 fi birrii 60 gurguraa gatii qannaa shan jechuudha. Inni olaantu immoo 1,200 birrii 70 nu biratti immoo 1,200 fi birrii 40. Hoogganaan waajjira daldalaa kutaa magaalaa Sabbataa Tamasgee Shaanqoo hir'inni meeshaalee yeroo ayyaanaa akka hin uumamneef gabaa dilbataa iddoo adda addaatti hundeessuu himaniiru. Kutaa magaalaa kanaatti kan qabnu gabaa Sanbataa naannoo 6 qabna. Amma itti daballee 3 itti daballee bu'aa isaa baay'ee argaa jirra. Gabaa Sanbataa keessumaayyuu tokkoon warra imaataatti itti galchine lammata akka amma jedhamu kana dhiyeessitoonni jiru kan oomishaalee qonnaa dhiyeessuu danda'an kan kuduraa fi muduraa fi akkasumas midhaan nyaataa xaafis ta'ee dheedhii midhaan biilaa akkasitti dhiyeessan karaa kanaan dhiyeessanii innillee garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Dabalataanis baazaariiwwan qopheessuun dhiyeessii fi tasgabbii gabaa irratti hojjetamaa akka jiru himaniiru. Waldaalee hojii gamtaa dhiyeessitoota yookiin shammaachota kan jennu san oomisha qaban qabatanii karaa baazaarii kanaatti dhufanii inni kun keessayyuu ayyaana keessatti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Midhaan kiiloo tokkotti hangabaatti gurguramurraa hamma qarshii 25tti qaba. Uummata naannoo kanaa qofa otoo hin taane gara Finfinneetti illee dhufaniiti asii bitu jechuudha. Bulchaan kutaa magaalaa Sabbataa Ashannaa fi Camadaa gama isaaniin hojiin gabaa ayyaanaa tasgabbeessuu xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiraachuudha kan isaan ibsan. Ayyaana kana sababeeffachuutiin waan lamaan irratti hojjetamaa kan jiru. Inni jalqabaa guyyaa gabaa dilbataati. Gabaan dilbataa keessattuu oomisha qonnaan bulaan kallattiidhumaan dhiyeessii irratti kan hojjetu keessattuu galtee qonnaan kan wal qabatu hawaasni keenya dhiyeenyatti argachuu kan danda'u akkasumas immoo gatii gadaanaadhaan argachuu kan danda'uuf guyyaa dilbataa hojiin guddaan irratti hojjetamaa jira. Kanarraa ka'ee kallattiidhaan qonnaan bulaan mataan isaa fidee akka inni gurguruuf dhiyeessii naannoo kana qonnaan bultoota naannoo kana jiraniif carraan kennamee fi gara kana dhufanii akka isaan gurguran kan taasifamaa jiru. Inni kun faayidaan isaa hawaasni keessattuu haala qaala'insa jireenyaa ammaa kana tasgabbeessuu keessatti shoora inni qabu shoora guddaadha. Kanarraa kaanee sana akkasumatti achitti akka cimee oomishni uummanni barbaadu kan gatii gadaanaan hawaasni keenya argachuu danda'uu fi sababa yeroo ayyaanni dhufu tokko immoo dabala gatii dhimmoota akkasii akka hin jiraanneef dhiyeessiin kallattiin qonnaan bulaarraa akka ta'uuf kan guyyaan dilbataa naannoo kanatti keessattuu oomisha kan jalqaba kaase kan galtee qonnaa irratti hojiin hojjetamaa jira. Hojiin tasgabbii ayyaanaa hojjetamu kun itti fufinsaan yeroo hunda hojjetamuu akka qabus himameera. Keessattuu kan gabaa dilbataa kun itti fufinsa qaba. Guyyaan dilbataa oomishni olmost barameera. Akka waliigalaatti baramee jira. Kanaaf kun waan amma ayyaana qofaaf jedhamee godhamu otoo hin taane itti fufinsaan jireenya hawaasa keenyaatiif kan fayyadu waan ta'eef uummannis faayidaa guddaa irraa argatee jira. Kanarraa ka'ee inni kun kan hojjetamaa jiru. Oduuwwan gabaa ayyaanaa wal qabatan irraa yoo baanu ayyaana qillee dhufuun wal qabatee hawaasni itti fayyadama elektiriikaa fi kasalaa dabalatee haalota balaa hordofsiisan irraa of eeguu akka qabu koomishiniin hooggansa sodaa balaa waamicha dhiyeesse. Koomishinichi balaa hir'isuu fi yoo mudates deebii hatattamaa kennuudhaaf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ogeessi koominikeeshinii Nigaatuu Maammoo himaniiru. Yeroo ayyaanaatti humni elektiriikaa fi abiddaa yeroo dheeraadhaaf faayidaarra kan oolu ta'uu isaatiin balaan mudachuu waan danda'uu fi hawaasni of eeggannoo gochuu akka qabu dhaamaniiru. Raabsaa elektiriikaa tokko irratti baay'inaan fayyadamuu, siliindarii fayyadamuun dura gaaziin ba'uu fi dhiisuu mirkaneeffachuu akkasumas yeroo kasala fayyadaman balbalaa fi foddaa banuun ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Tarii balaan yoo mudatee karaa toora bilbila bilisaa 939 akkasumas sarara bilbila 011555300 fi 011568601 irratti bilbiluun beeksisuun akka danda'amu ibsee jira.
hayyuun siyaasaa fi dinagdee Bulchaa Dammaqsaa du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Bulchaan Finfinneetti baratanii Yuunivarsiitii Finfinneetti Ikoonomiksiin kan baratan yoo ta'u hojii isaanii tokko jedhanii kan eegalan bara mootii Haayila Sillaasee ministeera mallaqaatti ture. Obbo Bulchaan bara 1923 kan dhalatan yoo ta'u dhalatanii waggaa 94tti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Awwal Huseen akka taanutti dhiyeessa. Namni garaa isaatti yaaduu qaba. Gad buusee ol baasee yaaduu qaba namni. Kanaachi namni hundumtuu wal waraanuu fedhe. Waraanaan immaan dhumu nama dhuma malee. Bulchaa Dammaqsaa Sanbatoo maqaan isaanii alaamanatti beekama. Beekamuu qofa osoo hin taane kabajaa fi ulfinaan waamama. Beekumsa isaaniin biyyarra darbanii addunyaaf kan gumaachan, haqa irratti kan cichan, Bulchaa Dammaqsaa hojii yaadatamu, oolmaa seeneffamu, galaa dhaloonni irraa baratu biyyaaf ka'anii darbaniiru. Bakka gaan kanarra ga'uuf, maqaa kana horachuuf, ulfina gonfatan kana gonfachuuf daandii bu'aa bayii hedduu qaburra imalaniiru. Wallagga Lixaa, Boojii Dirmajii hanga Finfinnee, Finfinnee hanga Waashingitan DC, Waashingitan DC hanga Niiwoork gufuuwwan irra aanuun maqaa isaanii injifannoo fi milkiin kuulaniiru. Kan dhalatan bara 1923tti godina Wallagga Lixaa Boojii Dirmajiitti. Hanga kutaa sadaffaa achuma naannawa dhaloota isaaniitti baratan. Fedhii barnoota isaanii itti fufuu qabaniin umrii ijoollummaatti Wallagga irraa Finfinnee dhufanii dheebuu barnootaa ba'uuf yaalii isaanii itti fufan. Yaalichi garuu laayyootti hin milkoofne. Afaan Amaaraa dubbachuu dadhabuu isaaniin afaanicha baratanii yeroo biraa akka deebi'an ajajaman. Kanumaan Wallaggatti deebi'anii hanga kutaa shanaffaatti mana barnoota Gimbii Adveentistitti barachuuf dirqaman. Barnoota itti aanu ammoo Finfinneetti deebi'uun mana barnootaa Aqaaqii Adveentistitti akka baratan seenaan isaanii ni mul'isa. Barnoota dhaabbilee olaanoo ammoo gara Ameerikaa imaluun Yuunivarsiitii Saarkiwus jedhamutti barnoota dinagdee barachuun digirii jalqabaan eebbifamaniiru. Erga eebbifaman boodas ministeera maallaqaa Yilmaa Dheeressaa maqaa guddaa itti horatanitti mindeeffamuun sadarkaalee garagaraatti hojjetaniiru. Hanga ministeera maallaqaatti ministeera itti aanaa ta'uttis gahaniiru. Yeroo ministeera maallaqaatti hojjetanitti hanga halkan qixxee hojjechuun guddina biyyaaf ifaajaa akka turan himama. Imalli milkii Bulchaa Dammaqsaa kana qofaan hin dhaabbanne gara dhaabbilee idil addunyaattis ce'eera. Yeroo baankii addunyaatti biyyoonni Afrikaa hedduun nama tokkoon bakka buufamanitti hojii ga'umsa fi amaanaa guddaa gaafatu kanaaf Itiyoophiyaa fi biyyoota Afrikaa 10 ol bakka bu'uun miseensa boordii baankii addunyaa ta'uun kan filataman Bulchaa Dammaqsaati. Waggoota 4f miseensummaa boordii baankii addunyaan erga itti fufan booda hojii isaanii itti aanuun ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara sagantaa misoomaa ta'uun waggoota 17 hojjetaniiru. Ergama hojiiwwan dhaabbilee idil addunyaa kanneen xumuranii gara biyyaa yoo deebi'an dhiyeessii faayinaansiin ol qabatee rakkoo qonnaan bultoota mudachaa jiru argan. Kanaafis muuxannoo fi ogummaa isaanii qindeessuun falafalan. Baankii Awaash hundeessuun lammiilee biyyattii dinagdee irraa dhiibamaniif gaachanaa fi hirkoo ta'uuf yaalan. Keessattuu qonnaan bulaa Oromoof oolmaa guddaa oolan. Dinagdee qofa osoo hin taane siyaasa biyyattiis yoo mul'atan qaawwa hedduu argan. Rakkoolee siyaasaa halaalaa ilaaluu osoo hin taane qaama furmaataa ta'uuf dhaaba siyaasaa sochii dimokiraatawaa federaalawaa Oromoo hundeessuun qabsootti makaman. Qabsoon isaanii ammoo qabsoo nagaati. Dhaabbileen siyaasaa fi lammiileen hunduu qabsoo nagaa irratti cichuu akka qabanis gorsaa turaniiru. Bara 1997ttis filatamuun waggoota 5f miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa yeroo turanitti Bulchaa Dammaqsaa dammaqinaan hirmaachuun rakkoolee uummataa kaasaa turaniiru. Ministeera muummee duraanii Mallas Zeenaawii wajjinis falmii cimaa gaggeessaa turuun isaanii kan yaadatamudha. መንግስት ለምንድን ነው ሲሚንቶ የሚሸጠው? አልፎ ፍራፍሬ ሽንኩርት የሚሸጠው ለምንድን ነው? መንግስት ደቂቃ የተወሰደብኝ ጌታዬ hojii idilees ta'ee siyaasarraa yeroo soorama bahanittis akka jaarsa biyyaatti nageenya biyyaaf kadhachaa tokkummaa biyyaalessaa lallabaa turan. Oromoo malee Itoophiyaan taatu kan jedhan Bulchaa Dammaqsaa Oromummaan Itoophiyummaaf Itoophiyummaanis Oromummaaf faaya miidhagina waloo ta'uu irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Bulchaa Dammaqsaa yuunivarsiitiiwwan gurguddoo keessatti dinagdee fi seera kan baratan, dhaabbilee idil addunyaa keessatti biyya bakka bu'uun kan tajaajilan, baankii kan hundeessan, dhaaba siyaasaa kan dhaaban, paarlaamaa seenanii mootummaa kan falman, biyyaafis ummataafis firii kan buusan, gameessi hunda galeessi jabaan biyyaa ilmi Dammaqsaa Sanbatoo fi Naasisee Sardaa umrii isaanii waggaa 94tti du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Akkuma jedhama hundumaa hasalatan Oromoon Itoophiyaa
Amaarri Itoophiyaa, Tigireen Itoophiyaa, Guraageen Itoophiyaa hundumtuu haa salaxxanu akka biyya kan biraa malee akka garbaatti hin buluu kan jedhu paarlaamaatti xiyyaa kan hin ture kanu. Walitti deebinee jirra daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaa kanaaf qabannee isin biraan geenya. Pirimeer Liigii Ingilaandiin taphni darbii Laankaashaayir, Maanchister Yuunaayitidii fi Liivarpuul qabxii qooddachuun xumurame. Fulhaamii fi Ipswich Taawun qabxii qooddataniiru. Nuroo Amaanoo.